السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه وريامنتي برالي هرا وايد أكوبا كنا الرادو بدنا أكوم نكوني رامو دا رامو كون رامو لبوك أبو كان قام كيسان كيستي لوكاتي ميدالي غرا اسن رقق أبسيسو أكسما أمويو نموني أكوبا كان رامو كان غرا أبو ملتون إساجة جودا توكو فرتي أكمالي سيدة لبسيسو ميري دبي يرو كمو يورفتي كاتسي يو نياتسي يرو كمو ميري دبي جتشودا ستي دغهامودا أكسما اللي جتشودا غوغا كان كي إرتي gogaa kakkee kana irratti wanti akka shiffitaa kun shiffisi jedhee si ho'isisuudha. Akkasumatti illee jechuu dhukkubbii mataa jechuudha. Akkasumatti illee jechuudha ima nyaattaa ima wanta feetu yoo ati fayyadamte qaamni kan kee hin dabalu achuma jira achirraa hin siiqu jechuudha. Qaamni kan kee hir'achaatuma dhufa malee dabalaa wanta dhufu hin qabu. Akkasuma yeroo ati hin fayyadama jettee vaayitaamiinoota garagaraa gizee ati fayyadamtullee vaayitaamiinonni sunniin illee bu'aa dhabeessa gizee itti ta'u jechuudha. Kana jechuun wantoota ati soorattu hundumaa jalqaba irratti osoo seelonni kan kee hin argatin raamicha lubbuu qabu kanas soorata waan ta'eef haala kanaan miidhaa qaama kan kee irra qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef warroonni dawaalee isaa dawaa dhukkuba kanaaf barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 5 qunnamuu dandeettanii karaa WhatsAppiitiin akkasuma ammoo mana keessan keessa teessanii firee kanatti yoo fayyadamtan warroonni itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Wantichi kun bakka kamittuu ni argama. Juusillee gootee rummaana wajjin juusillee gootee fayyadamuu dandeessa, dhuguu dandeessa jechuudha. Ganamaa fi galgalatti fayyadamuu dandeessa. Akkasumatti illee jechuudha firee isaallee soorachuu dandeessa. Gizee firee isaa kana soorattu yoo aanan oowwiste irraan dhugde baay'ee bareedaadha jechuu barbaada. Itti fayyadama fayyaan dhabina. Koppilinkii godhaa, sheer riipoost godhaa.